Iswam di harben, iswam di harben. Ya el mona da kaba, isini jati harben, mona da kaba, isini. Akka mooftaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya duraatti dabarru. Ayyaana cuuphaa baranaa irratti lammiileen Itoophiyaa fi lammiileen dhalattoonni Itoophiyaa kanneen biyyoota alaa jiraatan heddumminaan waan hirmaataniif haala ho'aa ta'een kabajamuusaa oduu gabaastonni VOA hordofaniiru. Ayyaanni kun magaalaa Gondar keessatti namoonni yaada isaanii kennan akka ibsanitti haala dhiyeenya kana biyyattii keessa jiru akka jijjiiru abdii qabaachuu dubbatan. Kanas Misgaanaw torban kana gabaaste keessaati. Ayyaana jala bultii cuuphaa ilaalchisee kan magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffame ilaalchisuun immoo Tsahaay Daamxootu gabaase. Ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa kan bara 2014 hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biratti har'a haala ho'aadhaan kabajameera. Finfinneetti hordoftoonni amantichaa ayyaana jala bultii ayyaana cuuphaa kana kabajuudhaaf kan bahan taabota bakka mana amantii yookaan bataskaanaa fuudhanii gara bakka bultii taabotaa jaarmeedaatti faarfannaa fi sirnoota garaagaraatiin waa elsiisuun ture garas kan geessan. Ayyaanni kataraa yookiin ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa maaliif akka kabajamu itti aanaan mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa lubni Balaayi Mokonnin ibsaniiru. Kataraa jechuun bakka tokkotti akka amma agartan kanatti bakka qophaa'ee namoonni bakka itti cuuphamudha. Cuuphaan kun immoo gooftaa Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos dhaqee waan cuuphameef akkuma san taabonni hundi bakka bulanii beeta maqdasii keessatti ka'anii gara Yordaanos dhaqanii achi bulanii cuuphaan gaggeeffamaa jechuudha. Kadhannaan gaggeeffama. Kataraan gooftaa Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos dhufu eebbisaa, barsiisaa, nagaa buusaa ture. Nus immoo akkuma san taabonni yoo ba'u qa'eedhaa karaan irra deemu sun eebbifamaa deema. Tokkummaa agarsiisa. Barnoota kennaa jechuudha. Lubni Balaayi amantoonni yeroo ayyaana kana kabajan fakkeenyummaa Kiristoosiin hojiitti hiikuu qabu jechuudhaan ayyaanni baranaa wantoota adda godhan qabaa jechuun eeraniiru. Tokkoffaa lola keessa ture. Isa keessaa ba'aa jirra. Qabeenyi barbaadaa ture. Isa keessaa ba'aa ture. Kan biraa biyya alaati dhalattoonni Itoophiyaa ta'ee faranjoonni waamichi godhamee biyya kana dhufee waggaa 10-20 ol 30 biyya alaa turre cuuphaan agarree barana hin qaban jedhee warri gammadu adda namoonni keenya biyya alaatti dhufee biyya adda as Finfinnee qofa doon ta'e kaan Gondar gara kaabaa kibbaa Itoophiyaa keessa faca'aniiru. Kuni adda godha. Kan biraa ammas immoo bakki kunitti haala addaatiin qopheessine jaalmeedatti nuti baran qarshii miliyoona hedduu baasneetti miidhagsinee qopheessinee irraa jechuudha. Hordoftoonni amantichaa ayyaana jala bultiis ta'e ayyaana cuuphaa wayita kabajanitti of eeggannoo COVID-19 godhamuu qabu sirnaan raawwachuu akka qabanis dhaamaniiru. Wanni jennu COVID kanarraa akka of eegan namni maaskii godhachuu qaba. Walitti hafuura baafachuu qabani. Harkaanillee baay'ee wal tuttuquun barbaachisu. Ammallee badeen qixxoofne dhukkubni kun. Kanaaf waaqa nu eeguun akkuma jirutti ta'e waaqa biratti immoo of eeguun barbaachisaadha. Kuni ajajuma rabbii keenyaati. Waaqaa gaditti namni of eeguu qaba. Kanaafuu dhaamsina ni dabarsu of eegaa, maaskii godhadhaa, saanitaayizarii dibadhaa. Kana keessa rabbi sinaa baasu. Ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa kan bara 2014 haala ho'aadhaan kabajameera. Guyyaa boruu immoo ayyaanni cuuphaa ni kabajama. Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hanqina roobaatiin kan ka'e hongeen ji'oottan dura godina Booranaa mudate itti fufee jira. Birmannaan hollaas akkasuma itti fufeera. Naannoon sabaaf sablammii uummattoota kibbaa Itoophiyaa dhiyeessii margaaf maallaqaan deeggarsa isaanii ibsaa jiran. Beeladaaleen godina Booranaa daangaa isaanii qaxxaamuranii akka marga dheedan illee taasisaniiru. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos torban dabarsine kana erge Bafaqaaduutu dhiyeessa. Bokkaan yeroo isaa eeggatee waan roobuu didee fi Boorana keessatti hongeen hammaatee qabeenya biyyaa irratti keessumaa immoo beelladoota irratti miidhaa guddaa akka geggeessaa jiru gabaasamee jira. Akka rakkinichi miidhaa caalaa hin geessifneef jechuudhaan gargaarsi biyya keessaa fi alaa taasifamaa ture. Ammallee itti fufeera.
Horiiwwan waan nyaatan dhabanii fi marga waan dhugamu kan dhabamniif immoo dhiyeessi bishaanii taasifamaa jira jedhameera. Gargaarsi uummata Booranaatiif taasifamu kun ammas karaa adda addaatiin itti fufeera. Jiraattonnii fi bulchiinsi sabaa fi sablammii uummata kibba Itoophiyaa warreen ollaa Booranaa ta'anii dhiyeenya kana gargaarsa addaa taasisaniiru. Gabaasni Yoonaataan Zabidiyoosii hawaasarraa VOA'dhaaf qindeesse akka ibsetti godinni Gede'oo daangaa isaa banuudhaan looniiwwan Booranaa 10,000 lakkaa'aman akka seenanii marga dheedanii eeyyameera. Godina Gede'ootti kantiibaa magaalaa Gadab kan ta'an obbo Mihiratuu Tafarii akka jedhanitti aanaa Gadab keessatti looniiwwan Booranaa 10,000 ol ta'an akka marga dheedanii taasifameera. ቶቹ በተለያየ ጊዜ ነው የመጡት። ኦልሞስት ከአንድ ወር በላይ ሆኗቸዋል። አንደኛ ግጦሽ መሬት አለን በቂ። ይህንን ከማህበረሰቡ ጋር በመነጋገር beeladoonni kun yeroo adda addaatti dhufan eega dhufuu jalqabanii ji'a tokko ta'eera. Lafa dheedaaf ta'u gahaa qabna. Dhimmicha hawaasa keenya wajjiin mari'annee bakka beeladoonni hawaasa keenyaa dheedan adda baafnee isaaf immoo akka isaan dheechifatan goone. Miidhaan biraan akka isaan irra hin geenyes eegumsa akka taasisamuuf hidhattoota naannoo ramanneefii jirra. Ammaaf margi ga'anis ni jira, horiinis bayyanachaa jiru. Jedhani obbo Mihiratuun bulchiinsi godina Gaamoo gama isaatiin marga beelladootaa fi ta'uu fe'uudhaan gara Booranaatti geessuu isaa bulchaan godina Gaamoo obbo Biraanuu Zawudee akkana jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himaniiru. ይዘን የሄድነው ድጋፍ ከብቶች መኖ ነው። በመጠን 195 ቶን የሚመዝን በ25 gargaarsi nu fuunee deemne nyaata horiiti. Toonii 100 fi 95 kan madaalu konkolaattota fe'iisaa 25tti feeneeti kan geessine. Nyaata beelladootaaf baay'ee gaarii ta'e asii walitti qabnee fuunee deemne jedhan obbo Biraanuun. Itti dabaluudhaanis horiiwwan Booranaa gara bulchiinsa Gaamootti geessanii tursiisuudhaaf yaadni yaadame mijaa'uu didus margi ga'aan waan godina Gaamoo keessa jiruu fi fuuldurattis gargaarsicha akka itti fufan dubbatanii tola ooltonni biroos yoo fedhii qabaatanii gara Gaamoo dhaquudhaan marga nyaata horiitiif ta'u fe'uu akka danda'anii himaniiru. Kan nu kakaase akka sabaatti waliif yaaduu qabnaa yaada jedhuudha kan jedhani obbo Biraanuun yeroo adda addaatti rakkina ollaa mudatuu fi walii birmachaa ceenee as geenyeerraa jedhan. Bulchaa itti aanaan godina Booranaa obbo Abdusalaam Waariyoo bokkaan gannaa fi hagayya keessa roobuu qabu waan ittoo hin roobin hafeef godinicha waan hongeen mudatee fi beelladoonni miidhamaa akka jiranu ibsaniiru. Dirreen Sheek Huseen hawwata tuurizimii Itoophiyaan qabdu keessaa isa tokko. Godina Baalee Bahaatti kan argamu bakka seena qabeessi kun umurii waggaa 900 olii kan qabu yoo ta'u masjiidota Sheek Huseeniin ijaaraman dabalatee hambaalee seenaa qabiyyee hedduu of keessaa qaba. Waggaatti yeroo lama kabaja ayyaanaa kan qabu bakki kun kibxata darbee kaasee guyyoottan 15f ji'a dhaloota Sheek Huseen ilaalchisee cidharra jiraachuusaa Sheek Kadir Haji Ahmed abbaan karraa dirree Sheek Huseen VOA'f ibsaniiru. Galmoo daawwittu gabaase. Aanaa Janaa, Dagalee, Baaroo kun hunduu moggaasawwan dirree Sheek Huseenitti hiika qabanii jedhu Sheek Kadir Haji Ahmed abbaan karraa dirree Sheek Huseen. Dirreen Sheek Huseen bakka seena qabeessa namoonni biyya hambaa dabalatee daawwatan Oromiyaan qabdu keessaa tokkoo fi isa hangafa. Kan argamu aanaa gololchaa godina Baalee Bahaa keessatti. Haji Abdunnaasir